laftan mayyuu bari adurree fuuba irreechi akkaataan ilaaletti irreechi gammachuu safaran qabnee fi irreechi waanuma hundaan iyyuu bara baraan aadaan Oromoo kaleessa bakki isaa badee akki isaa badee ture har'a akka kanaan bakka isaatti deebi'ee akka kanatti uummanni gammachuudhaan wal jaalalaan tokkummaadhaan yagguu waliin kabajnu anaaf waan addaa ta'ee gammachuu safaran qabneen natti mul'ataa jira. Nuti wanti nuyi sirbaa turre iddoo kanatti Kotanana irreecha isa taada bareecha kotanana irreecha aadaa baay'ee qabna kotanana irreecha kan ittiin beekamnu kotanana irreecha lammii koo saba koo baay'ee gaariidha ayyaanni irreecha baay'ee nama gammachiisa irreessa irreeffannaa yookaan irreecha jenna ayyaana gaarii ayyaana Oromoon waliin qabu Oromoon amantaa garaa garaa qaba ayyaanni irreessaa kun garuu qabeenya Oromoo waliiniiti Oromoon kan waliin qabu Oromoon amantaa Ortodoksii qaba Musliimii jira Protestaantiin jira waaqeffataan jira amantaa garaa garaa qaba garuu duudhaa Oromoo aadaan Oromoo safuun Oromoon kan waliin qabu ayyaana irreessaa kana jechuudha qabeenya Oromoo waliini kan inni waliin eeggatu dargaggoo ittiin guddifatu shamarran ittiin guddifatu addunyaatti kan ittiin beeksifatu kan ittiin araara buusu waan hundi qabeenya Oromoon qabu inni guddaan kan inni tokko kaafuu hin dandeenye ayyaana irreessaa kana jechuudha gadaadhaaf irreessi ayyaana Oromoo keessaa isa guddaa qabeenya waliin jechuudha. Irreessi baay'ee bareedaa irreessi tokkummaadha irreessi irree keenya kan itti cimsinu tokkummaa keenya kan itti ibsinu nuuf saba Oromoo bichaa odoon ta'in sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda gargar odoon baasin hammataadha Oromoon guddifachaa han jedhu afaan Oromootirraa han ka'ee dhufe Oromoon ammas hin hammataa tokkummaa barbaadaa Itoophiyaa hundaafuu nageenya as jiru kun akka daangaadhaan akka daangaatti calqabee wal ga'uun barbaada tokkummaa barbaadna tokkummaan keenya itti cimee fufa kana nani dhaamu. Ani Kalaa Gazaany Walda Daawitiin jedhama abbaa aadaati bakka irra dhufe konsoo zoonii jedhama kibba Itoophiyaati. Ani amma yeroo shanaffaa dhufuu kiyyaati as irreecha horaa Finfinnee fi irreecha Buloo Heraarree irratti argamee deemaa kan Bishooftu deemeen ture borullee achi hin deema. Konsoon fi Oromoon tokkodha. Konsoon kuushiidha. Oromoos kuushiidha. Nu obboleeyya ganda keenya Boorana jira. Obboleeyya Gujii jirani. Achi aadaa walirraa fudhanna. Namni baay'ina akka inni qabu irraa dhuftee nagaadhaan namni akka walitti obsee wal bira darba kaan waan gaariidha baay'ee nama gammachiisa. Dhaloonni ammaa immoo akka ammaatitti abbootii gadaatirraa haadha siinqootirraa warra gurguddaarraa dhufee nurra dhaloota ammaatiin kan hanan arge hubadheetoo kana ga'uu keenyatti nan gammada ijoolleen tun immoo kana amma nurraa fudhataniiti ijoollee isaaniitti akka dabarsan dhaamsan dhaamaaf yoo kana godhan immoo kophaa odoon ta'in sabaaf sablammoota kun Guraagee kun Tigree kun Amaara kun Hadiyyaa kan Baata eenyu innee odoon jedhin sabaaf sablammii wajjiniin walgahii tokkummaa cimsanii aadaa isaaniitis odoon gatin aadaa isaaniitis odoo irraa hin hir'isin akkatti fufan jabaatanii tokkummaadhaan kanan dhaamaan tokkummaa caala. Egaa akkuma beekamu bara baay'eedhaaf badee ture bara baay'eedhaaf irraanfatame aadaan Oromoo waan Oromoon qabu jibbamaa ture waggaa baay'ee dura qabeenyi Oromoon qabu aadaan isaa jibbamaadha afaan isaa jibbamaadha duudhaan isaa jibbamaadha safuun isaa jibbamaadha amma garuu waggaa torba'as guutuutti ta'uu dhiisuyyuu dhibbaaf dhibba ta'uu dhiisuyyuu waan mul'ate jira waan gaariin jira kanaaf dhaloonni kun eeggachuu qaba. Qabeenya Oromoo waliin qabu kana waan ta'eef inni Ortodoksii ta'e inni Musliima ta'e inni Protestaantii inni waaqeffatan Oromoon qabeenyi inni waliin qabu kana waan ta'eef tokkummaadhaan waliin ta'e qabeenya isaa eeggate kunuunfate ittiin wal jaallate addunyaatti Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in addunyaatti beeksisuudha jechuudha kan dhaloota kanarraa eegamu qabeenya guddaadha kan eeggatu isa namni ormaa dhufee eeguuf namni dhufee eeguuf hin jiru hormi dhufee harkaa balleessa akkuma dura kanaaf wal dhaggeeffatee wal danda'ee qabeenya isaa aadaa isaa duudhaa isaa eeggatee Oromoon kana kunuunfatee dhalootatti dabarsuu qaba dhaloonni kun jedhee yaada.